والله وانت والله وترى ما له تور بعد انت انا مسلم افريكانو كان قبدي حالي نافتي ولي ناسو جرا على برا خرم مفتسيات يا ربي انت نوباسي رابر اكي برا قالوا متين مو دلاون دادا يو اغرتي يتير ان والله يا ابو هاسا انغرو dalam faranji kasin dalam faranji ifi fi raja qabdi male irti yoni qabdi dalam faranji bar haka kenya bar murani fitani bar tubbi ega dala jarisa ku baun kabani bar buci jirante nyalal oguma san akatti ablen sirra murtunda akatti zeta sinne tunda busuma sa yadati bara jaiba diga yona ta marre abi ala remti ta faranji jan ogo bakka kubba stadium gasirin kubba tabannan baka wannan turfurdo sai ka sace huteti hasa tumbetu jan tanan jami dubate nyata na maltu cirratti able bizeta yadachisi bakka namni tiyadanitti waan guyyaa sitti artalle sitti abbaate bakka kana gootettee barra fitinaa isaan nama godhan barba alaate rabbummaa meega jazaa kenyadis qadir jannatatti wajjiram hayya onuti nura layni jannataa isaa wajjiram maadis jannatanis inshallah maaliif ennan namni ofse jazaan isaa jannata jaan dhala yeroo absinee hojii jiraannaan jannata jazaan keenya والله جنة ما خيسا وجهان غير الناس قالوا أتي نور لين جنة تيو نافس التاتير تري فوتا نيم فودا أو دوغاتو بني فودا إنهم فودا نور لين لين تجنة نو والله أنا تجنة أصلا تنو تجنة تقران رجل تسلم فدا سار نما ودت ببريد نمنون دكنا سر هواي وادا مال تاتي تنان جامد تسي ديم قدير في دين جيمبر تبين تواسر في نهار وندا سقطت دفع هذا جاتين والله تبين نغرت نامني دور دبادان دباشن تمچا دي مره يزين فولا وانت زنا يتكنا دفتيار ديتي يعني بيا نامني اقافتون جرا يرو تنغي زلا لكمتينا قافدي ايه تنغي سابا ملي نافين بني خولتي مالف باشن كلني انا كبنك جالا لفتدن تدي قدير أمو دنافي تنفوري أما كم يت أصفوري حبيبي لكن يفدو أيه ما عليك ألفت كم قدير دبين تسلب ده لكن أتمنى ما جتنا كاتي نجافة تغناتو نكادو سيسي ما ركان سيدي بزون كبر بعدين دي جتنا يدو بس ما بيقرأ بلس كار شريعة ما جتبي تقدير واحد بيقول بلس كيت فريد وهي كجافة أبو تاجر رأي دبر تبران سارا في مهاجر جارتي ولدي سنجاني دو خنا دو بيسكو أنا ما أقول يفتحنا خير شريعة جافة أني شربا جابر قوا وان أو في فيه تواجه بلس كيت فريد تنام النت ono bona jerry akana jirala jerry kana bona akana jirra ko bono kabar rabbi zum nagda do boda post ngori yoni nang gara gache post singoni ni garta koy atu jarti na maji la ilaha illallah kadir ansuman gaba de meti yo wan nafi ma ka nafi kana ngori rabbi zum stadu kata gamate wani anjir ani team ever ibsa ancarrakata tinjira amalan ama isin nanan kakilo inni gaafi bareeddu si gaafatee gaafi san deebisiifa bar sitti me bar ancarra alal carraakata jira yoo ati tajar nama carraakatu fenes namni nama carraakatu fedhu hedduu jira atis nama ka ibsaa kana kuno meekaapi maashaallah bareeda akkasittis akkana kuno bonna namu ana mala lufanii nan kaadhee taa'u osoo gartee siridaare wanni faa manziraan kiyya hundi manziraa siridaare irraa ittiin eegan warri siridaare godhatanii beektaani uffata warra garaajaa saniin kaadhee taa'u jira
ambar wannan je kadir wan biratin te sirra le bare duk in tati bare da garu amala sirra nan bare wannan be ko amala sirra nan ka bi kanara ni ka nan be bare nan ran ka dai nan sirra ni ka garu akli sirra nan ka garu wani anje ay walla laga walla la yobar ba walla laga na hiite aya hiite yo hiite nafsi du torke da yo ni khina manta na te dhaggeeffadhu ibsa. Amma waan takka qofa addanaa baasi. aye da si bas Na dhalaan abiddi jalaan bareedoomina irraan daleetu. inta kana bar Dhageedha dhalaan bareedoomina irraan daleetu. Lammaffaa wanni irraan daleetu maali fokkina irraa isin daleetu. Wanni isin irraa daleetu darshi qarshii irraa isin daleetu dhalaan qarshii irraa isin daleetu. Dhalaan bara kanaa qarshii is dhiiftee jirti. Maal irraa daleetu beektaa dhalaan dur yoo ati jalaan dhukkubsattees hojjaa faasii fiddeeti wanni jette amma wanni isin irraa daleetu jala qofa. Ati maqaa namni alaa nama keenya dhukkubsataa fa'aa barra laala wanni si jechuu barbaadu ibsa. Dhalaan takka dhiira teenya dhukkubsattuu agartee miti agartee yaani rabbiin gartee akkanumatti gaa dhukkubsee jireenyinis dhukkubsee garaa keessaa xiqqoo rakkoo qabanii dhufaniiti. Dhiirti akkasii maarreen taatu jaan. Nuti ammoo yoo dheenee keessaan haa jenneen san harkaniimi gana nu dheessan saniifu yoo maqaa isa kanurraa jijjiiruu dandeessu taate haaloo saalan. wallahi simbo sana tab khadir wallahi watalla simbo akka ati demte bandira ba yujurtu ti gad abde bandiran tun hawulta abdaw hawulta tun da abdaw amala akka maraatu takka isilleetu amala akka wal fakkaatu takka ifa manaa godhaa akkaman khadir rabsan rabani amma kana no Dhaggeeffadhu yoo maraadhe waan hin gaafa fayyaa qabu nan gaafanne ammoo gun maraadhe na gaafatan fedhii kiyya hunda maraadhee ittiin gadhiisa uummata kana. hogo marate mar sinjan beita wallahi na firra marate sinjan asille yo marate garu marate akka marate ni tab fifini ma Dhaggeeffadhu mee laal ibsa. Mee dhaggeeffadhu wayii siima laal namichaatu jaarti. la marate kana marate dura la kana sinu lafi Sanaatiifi ni dhagee laal gaafata laal namichaatiitu jaartiitu jaarsiitiin jechuudha abbaa warraatiin. Yoo na dhabde akkam taataa jetteen dhalaan tokkisee beete yaa'ii gooti beetee fumaa si gaafatte. Alla yoo tisi dhabemu yoo tifaan irraa duute yoon du'e akkam taataa jetteen beete ni jiraata nanni maraadhaa jeen. Aya tamaraatuchi nurraa dhiisiiti narra faani fuutaa'ee yoon du'e ni fuutaa'ee jetteen na fuuta. Ay maraatarraa maal eeganii jeeltaaninis eegaan maraadhe. Maraataan yoo fedhani fuudha. kalamnin katabu jen Egaa wanni maraataan godhun beekamu akkamittiin beekee siima jeen yookaan isin fuudhuun isin oolu ennaan yaa'ii itti goote laal. Allah kadir ati samunte mindinte smart boy bro nafi dubintu yo sigalte an qalmi khi katabuti demon fude se odon fin beinen fudada style abo kadir no mana magalti tamoti ama tunus marate bakana fillen marate Allah islame wal marate ta La isin hin maraatin isin fayyaa yoo nu taate irra bareedaadha. Fayyaa nagayaan nu jiraatu. Kamaraatu waan mogguusa. garu kadir ko katti je khasalante garan bada wan dabre yo khasani
Garaa nama bada waan sireessa yoo hasan hin jettuun hin zigzee. Bakkatti yabuu ijii eegame. Eessatti makkatee bu'ee beekaree maal jechuun barbaada qabu. Maali reeti waan na keessa jirre kana keessa beektu ka ati beekaa na keessa waan beektu jiraate jiire unoola. Maal jechuudha bakkateetiin bu'ee bakka sireessanii maal jechuudha hadir rabbisu. Naa waan kana juudha geessere maa akkana jiinaan jettaan si hawween ibsaadha. Jechuun kiyya bokkatti fuula keessa ilaaltee muunni jettu kanarra. Hin jettu hinaan jetteera mee maal mee. Wallahi hadir an amma odona taate jaartii tiyya akkatti fuula keessa jaartii tiyyaa miti namni guyyaa tokko jira fekkatti fuula keessa gollaalee nan gaggabaa qaba hadir. Hoy jaatin haasa. Wallahi hadir wallahi rabbi saalan desu. Yaa rabbi kanya mee hadir du'aa godhana rek. Yaa rabbi kanya jaartii tiyya durbaafte du'aa. Yaa rabbi kanya dubbintu yoo gubbara wanti kannamte nurraa geejee wanti nu deebisi yaa rabbi. Amin. Yaa rabbi kanya gee wanti nu haa deebisu. Amin. Yaa rabbi kanya ni dandeessa ati ammumaan taana ayyaara malee wal maddi nu qabu. Maaliif akkasii hin daawus yaa rabbi kanya surprise nu godhee danuu wajjin nu bulchi. Naama. Amin. Akkama maala. Amin inje mola min inje sa amin. Sorry. Amin. Surprise ta'uu fi bareedanu manaaman. Amin ayye. Maaliif tunuu rabuusa. Bismillah. Amaalin kan dhabee taatu waa'ee Khadiiroo. Yaa rabbi warra waan sana hin argin nutti hin garsiisin. Yaa rabbi keenya immoo warra garsiifte dhabsiisin jedhe. Kadhu wallaa dhoowwi baatu. Awwatun tanuma jaaniga. Yaa ibsa ibsa awo gulbaati kun amma maradaa oge ati kun koy akkaan jeeti. Habibi. Diina kiyya namni barana laalan barana laatamuma annam dhalaa waguu yoo waan alaal kam yoo qarshii qofaaf narratti daawwatti jalaa hin kaasa sanirraa kaafe era namumaa quban qabuun kanaafuu amma ati isaaba biraa keessa nan galchin waggan mana keetu takkaa hin dhufeemmaan ati immoo maaliif waan dhufeemmaan dhalaa hedduu fuuteeti ittiin biisii nama gootaa mana keeniin arga kanaafuu mana keetu dhufee liifi ilaaluu dhiiseetiin jira. Maali? Haras gaa wanni biyyaa dhalaa Itoophiyaa babbareedduu sani dhalaa Itoophiyaa keessa babbareedduu qaqqacalee diddiimtuu tagartee nyaara unoo kuulaa hunda Itoophiyaa dhiiseetiin deeme amma asitti wanni amma tanaati sammuu rabbashtuuf maalafi. Dhuga waan ta'a. Khadiir dubbii kanaan dhugamoo sobattaan? Dubbiitami. Gangaloota wayyaa. San dhalaa gaafadhu makamaasii kunnuufi miti dhalaa. Lakki ati sin gaafate dubbii kanaan sirri moo sirrii miti jettaan? Dhalaa gaafadhuun jeebarsan makamaasii kajaraati isaanii baafate mas manguddoon oguu walitti araarsitu siin hin jettu bara haadha manaatiin wajji dhaloota irra hojii gangaloota hojii jaaniiti isiin jaan warri mas dhalumaan jaan malee dhiiraan makamaasa kana isaa juu dhageesse. Ati irra kamsi wayyaan jeebar. Warra makamaafameef dura gaafadhu waa ibsa. Warri mamaakamee maal turan maal turan wani jee wajji dhaloota wayyaa moo wajji gangaloota wayyaa? Ayyoona gaafatte moo wajji gangaloota wayyaa? Kanuma jeegaa. Ati beekaf sodaatee annan jaa. Laal ibsa ambaroonni rakkadhe siimuu meeraniin baafadha sitti ati hun obboleessa tokkoffaa ani hun nama laal amma asiis jaartii takkaan qaba achiis jaartii takkaan qaba asiis amma yoo mana kanatti dhufee mana olii kanatti mana duraa kanatti hangafaa kanatti waa dubbate galgala qixaaxa biraati saniifuu afaan kiyya kana eeggachaa waa dubbachuun qaba. Saniif ditti? Akkam jettamee reeti? Lakki boo kayyee bar jaartiin lama nama maraatti ni beektaati. Nama maraatti taanee nu ammumaan fayyee wan alhamdulillah. Yoon fuutee fayyadisa kamata kana addata isaa kamatti alfuufa nu guutta gise feetasi. Odhaafee waan kanatti alfuufa nu guutta gise feetasi. Maali kuma gaafadhu kun ni jirti. Gaafadhu kun asii bira jirtii fi gaafadhu ibsa. Kadir onnee qabaattee baraati onnee qabaattee naaf irra. Yaa rabbii kiyyee onnee qabaattee naaf irratti hin fuutu jechuu deemaa bira. Unolaan isiin umuutti si gooteera garta.
miti isin waan nuti godhu. Onnee qabaattee naaf irratti yoo fuute an simbaan gaafa sannaa fi gaggara galteetti na rabsa. Galteetti na rabsa siifin jaartii teessanii fi uffata aadaa dha. Jaartii teessanii naatti uffata aadaa waan dha. Habibi ibsa. Mee kaal jeeti mee takkitii tana qofana mee takkitii tana qofaan gaafadha naafi mee naafi sii tana mee waliin nu dhiisibsa mee ogguma takka walitti haasoo jettu isaati. Haasaa ayyee. Yaadee baa. Ifuma Takka walitti haasoo illee namaan hin jettu yaaqi. Way. Haasaa bakka. Ifumaan dhufa. Akkuma arraba jalaa nafitte. Bakka haase. Oo ibsaa. Assalamu alaikum. Haase bakka. Jallooni. Waalaikumsalam. Nagaa. Waan jedhu dhugaa baana wallahi gaafii tana naa deebisi. Gaafii takkaan gaafachuu barbaada. Ayyamamtuudha naa deebisuudhaaf. Yes. Okay. Jaarsi kee silaagaa dur taate aniin jaarsi kee zinaa godhuudha moo laal zinaa godhee dhiifama si gaafachuudha moo dhalaa biraatii wajjin rafee dhiifama si gaafachuutu irra si wayyaadha moo dhiifama gootaaf moo fuudhee eegas booda masaanuu fidee dhiifama yoo si gaafate irra dhiifama gootaaf. Sinaa godhe yoo na gaafate dhiifama rabbii yoo gaafate irra godha. Kunoo laal ummata karaa kana qabna nuti akka ummatti maraanne maaltu nu maraachine. Godi Khadira bakka maayyaa si godi. Akkana qabna maaltu nu maraachinee jettee hiiku duraan nagalaksiisin Isaan barra Khadir ade fuutee wajjin waarree wanni gootee sodaatiin itti cabsi goota ko qabaminarra. Abshir ati chaarjarri itti suuqamuudhaa miti yeroo kashiin argaa dhageetti jibban. Maqaa inni naratti fuudhee san argaa dhageetti jibbitti dhalaani. Maqaadha naratti fuudhee akka waa akka naratti fuudhee dur akkamiin ilaalan beektaa? Akka waan isheen tun irduu gartee ati qabu akka nama harma tokko hin qabnee takka gartee. Duuba ati imma mee ibsa mee maayyee ati mee akka sammuun teessee yaatutti fuutee dhiifama gaafachuu irra wayyu. Bar mee ati sammummaan teetu mee ati anamma azaabaa fi naafii keessaa tokko filadhu yoo naan jaan ati kan filatta mee dhalaa fi mee fakkeenyaaf ati jaartii teetii fi azaaba keessaa kan filatta. Jaartii kan filatta maaliif na azaaba filatta? Los daalan. Haya akkasii miree jannataa fi jaartii ta'e keessaa tokko filadhu yoo siin jaanu. Firdoosii achi jiraa jiran firdoosii nuuralee ni jiraara jannata keessa maal jechuudha? Los daalan. Duuba mee fakkeenyaaf zinaa tana gootee isi dhiifama gaafattamoo rabbi dhiifama gaafatta. Tun dubbiin jar bar dubbiin tun keessa bar kitaanni bar nama jaartii qabu osoo jaartii qabu zinaa godhe bar ajjechaa jedhee Khadira. Laali gaafata. Akkamitti ishiin akkamitti dhiifama sii goote meeshiin yoo dhageessu. Akkana jirraa nu quba qabaadhaa warri gartee jaartii qabdan takka tuqaa. Takka maal godhe tuqan Khadira? Takka tuqaa jaartiin teessan hundi akkanuma jarri akkuma miimoorii isaanii akkumatti hoon olaal uumamni isaanii kana nuti uummata kana qabna. Warra bar ammaas ibsaa kiyyoonni naa jaabisiimume. Oguu ammaati ni hiikamtii jaartiin jaartii keessatti dhugaa dhalaa bakka biraan agarre dhalaan teenya taarargeetuun oguu hiikamte. Laal shiitaas ammumaan tana duraan akka waan jaarsi duraan harkaa fi miila ija hunda hidhetti ammuma shiita bareedaa tan hunda bitattee kophee tan hunda bitattee waan dalagatte ammumaan tana wanna kana fittee meeqaa bijinni bilbilaa sammumaa haaree ka durati guban qabne san bitattee dhalaa geelee bareedu takka baafatti maas tagartee laal isii tana magaalaan akkuma waan hunda gootu. Osoo hin taane dhalaan kamiyyuu ni gooti. Khadira tana numa jee. Khadira tana numa jee. Tanyaara takka. Ina garre galaal ka. Laal naafi teenya dhageeffadhu. Naafi teenya namaan harkee sitti himu jira dhageeffadhu ka. Namaan harkee bar laal dhageeffadhu namaan harkee sitti himu jira bar. Ati namni hundi isini godha. Alammoo namaan harkee himee mire.
Fakkeenyaaf amma asirratti wanni hin arge hin jiru. Namni nama birarratti kan hin arge namni nama arge yookaan ammoo akkuma iddoo isatti mana akka iddootti jettiin hin jira. Wanni irratti arge amma fakkeenyaaf suutii fattiisa dubartiin oguu hiikamtee ammuma bakka dur hin dhayne hunda dhayitii akka dur hin taane hunda amma taatii geelee isii dur hin jaalanne hunda irra jaalatti. Mee fakkeenyaaf ta isin irra nu jibbitan fakkeenyaaf amma dhiirri tokko niin fuudhaa jaa gaafa hojiiru isii san harkaan feetan ni ariitan ammuma diina godhatan gaafa hiikamtanoo geelee jaanii hudduun ol garsiisan wal bira ta'an uffata wal bira baafatan wal shukkuuman maal jechuudha akka kun qaama qirsiinaa tolchuu hin jaan. Qaama qirsiinaa tolchuu hin jaan wanti kun irraa maarreen ta'u kun akkas hin ta'u mee maal jechuudha akka kun gisee immoo nuti ni fuunenne diina nama Eertiraa fi Itoophiyaa godhe warra uummata walirraa ajjeese. Barkaadir ta'an uumajee barkaadir amma bar Jaala kusanii isaa dhufteef mee ibsaa naa gaafa mee naaf hin adeemsi gaafiin xiyyatan. Amma dubartiin taa'ummoo haa taatu dubartiin. Eenyu sirratti wale qooya eenyu akka sirratti walee fitnaas sagaleen teetu jirtu. Ayyaa'oo namni fayyada irratti haa ta'u maal taate? Gurbaa kan nurraa dhorkaa qaba. Dhugaa bilbilaa sirratti walamee bara akka sagalee qabu dhiirsanii hin jiru waan biraa ta'e. Iddoo kanaan ni jira. Ammatti fuufimee nuu deebisi. Wanti beekuu qabdalla isin jettanii ilaalcha sammuu keessanii haasofta malee dubartiin waa hedduu waan hin Ayyee yaa doktar. Dubartiin takka yogguu dhiira wajji jiraattu yogguu abbaan manaa sana wajji jiraattu abbaa manaa saniif ni jiraatti. Akkuma inni jedha argitee yoo inni gabbee uffata kaan bitattee akka barbaadde godhattee maal jedhee jette. Mana keessatti laal sa'aatii 24tu jira rabbiin nuuf uume jechuudha. Ganama isa dura kaati dubartiin kamuu jaarsa dura kaati. Kaatee fadhara hojjettee maal jette baqabbii hatta osoo ilmoo qabaachuu baatte dubartiin mana keessatti biiziidha. Hatta yoo isaan adda baate maaliif akkas taati beekanii ofiif qofa jiraachuu jirti. Dura immoo nama saniif jiraachuu jirti. Nama saniif of qaqqabdee jiraachuu jirti. Garuu ani yoo gabbee hagana bareeduu danda'a. Bakka sammuun tiyyees firiidha jechuudhaaf malee dhimma biraa maal taatee san mana keessa of qaqqabuu dhabdeetti miti yeroo dhabdeetti. Amma san sin gaafannee bara naan san sin gaafannee bara maaltu geelee antaniin kee bara laal ganda keessanii dhayitan gaa ganda keessanii kaatan gaa ala inta haramtan duraanuu bakka kanatti maarree ta'e ambarsi jecha maarree ta'e ansi jecha ilkeen irraa cabde ansi jecha funyaan nagachabe ansi jecha garaan kan siin hin jenne dhaggeeffadhu an kana siin hin jenne amma afooshaa kisi an kanii siin jee maaltu geelee gaafa jaarsoo jirtu san jibbite har'a maaltu si jaalachiisee namuu ilaalcha sammuu isaa qaba garuu irra keessatti kan hubatamuu qabu kan amma dubbadhisan malee. Anta naafin bar anta naafin taniin argeen si gaafadhee siin jee baraatti bar hundeettee bar naafaani cabsite waniin adda baafadhu siin jeef. Malee geela dura wallolteen araaramuu mirga qabdi gini namni tokko an amma akka mataa kiyyaatti os jaarsa kiyyaa yoo lolle indoom geelee duraan jala deemusa irraa dhaabbadhaa maaliif ofirra dhaabbadhee of laalee of hubadha gaafasani malee yoo nama heddummeessite yoo saayiboo heddummeessite ati ilaalcha gaarii hin fidattu waan hojjechuu iddoo naarawaallee sammuun keessi hin burqisiisu waan ta'eef namuu ilaalcha sammuu isaa qaba kan ani akkasitti beeka. Lakki halaal amma saniif laammee doktara teenya dhaggeeffadhu doktara himoo tana doktara naaf jijjiirrachuu dadhabdee barati doktara teenya dhagee. Ani wanni siin jee imo doctor imo waliin dawaltan amanta. Yaa rabbii kiyya ibsaa waa qoqqotuu tana akaafaa fudhattee jirta. Awwali ta'u gora gaaramni bani aadamiyani.
Ayyee tufa. Wanni nan jee ibsaa yoo nan hin galii yoo hin galiniif galchiif. Fakkeenyaaf dubartiin ani arge Suudittis haa ta'u biyyattis harrumaan tana geelee ajaa'ibaa tana baafattee ilaalu shiita tokko uffatan fooxaa takka uffatan paantii jalaa gaallaa waa lama gosuma takka uffatan mookamii kophee takka uffatan kaalsiillee tokko uffatan mansiraa tokko bitatan manastiree jechuudha fishkaa takka bitatan wanni gurraa akkasii handuranii uratan hidhiini uratan bakki uranne hin jiru achirrallee uratan allaa waa lama. Kana hunda walirratti moodeela godhatanii adeeman akkasii kan wal jaalatan inni guyyoo ka'ee isuma sanuu niin fuudha jee eega kana wajjin jiraachuun keessanii oolle inni guyyoo niin fuudha jee ka'e maaltu isin qirqirsaa kajuu yaa doktarraal akka nama piroofeesara dubbiin tuqquyxuu takkatti aanaa obboleessa keessan Kadiir kana wanni isa qoobu yoo naa deebisu dandeessi deebisi yoo hin beekne immoo beekuu dhabuun rakkoon qabu. Gaaffii kabajamoo Dr. Khadir siratan deebifte. Gaaffii takkittis qaban. Gaaffii ta'e ta lammaffaa gaaffii tana deebiftu kanan jee waan kanan jee sitti manis dhaggeeffadhu. Gaafa jiraattus ganda keessanii wajjis ni jiraattaa, obboleeyyan keetti wajjis jiraattee, faamilii wajjis ni jiraatti, dhalaayyuun illee kophaa mana tokko keessa ni jiraattu, namaa wajji jiraatti. Gaafa san isaan kan galchuu, maarree goggodhu, isaan mana keessa jira, jireenya lama yaada, isaafin akkas godhe, isaaftu ganama ka'ee maarree irraa godha, jaarsara gaafa mana keessa san jirtus huccuu abbaa keetii miiccitaa, ganda keessanii miiccitaa, waan ati qabaa ga'otaa, garuu dhaqqabatteetu gaafa san nyaaras ni sokkatta gaafa san. Ni diddiqatta, hinnas ni diddibatta, shittoos urgeeffattee, huccullee gurdinnaa samiijii malee shii ta'uu uffattu gaafa sas. Gaafa ganamuu intala akkana taara gizee durii tuma deebitu. Namni dhala gaafa heerumtan immoo maaltu akkasitti isin darbisiise? Gaaffii lammaffaa. I am cute. Gaafa dusala ilki jibayattee kootu laa dhugaa rabbii sanii inni abaarumsaa koo dhugatu. Inni abaara. Rakkoon barni beektaa laala rakkoon nama keenyaa kun barlaa doktarnaa fi irra ilaalin amma fakkeenyaaf yoon rakkina dhalaa dubbadde akka waan hin ani Kadiir fakkeenyaaf akka waan gartee Kadiir naafi dura dhiiran dhalaan beene yookaan isii booda dhalaan harkini wooma kee qofarratti hundee dubbatan beekte yaani jechuun amma fakkeenyaaf dhalaan teenya waan akkana rakkoo kanaa qabdi waan akkana sirreeffadhaan jaami. Si naafi rakkoo qabaa jaan. Yaani amma fakkeenyaaf ati qofa namni dhalaan Oromoo naafi qofa. Oromoon naafi Oromoo alas. Naafi Oromoo naafi nama kana hunda dhale jechuudha. La. Kanaafuu akkasitti hin fudhatina. Amma naafiinis yoo fakkeenyaaf dhiira Oromoo irraa rakkoo dubbatti. Dhiirti Oromoo Kadiir qofaa miti. Waan nuti hojjirruuf tarii fakkeenyaaf rakkoo nama hedduurratti agartee as baay'ee dubbachuu dandeessi. Agartee? Daa'ima Hussein ittoo akkasii ammas wanni hin arge ibsa kalee subhaanallahi ta'ala subhaanallahi rabbiin ol ta'e mijiyyoo takka tamaal jettuun arge maallaqa na jalaa nyaatanii maallaqa narraa nyaatee jette laa mucaan waggaa fi ji'a saddee akkamis irraa nyaatee jaaniin ajaa'iba bara. Waggaa fi ji'a saddee guutuu takka addan baanee jettee laalla takka guyyaa takka waggaa fi ji'a saddee guutuu takka addan baanee hojii jirra inni immoo ji'a saddee qofa wal goonee jee kijibee jettee. Waggaa fi ji'a saddee qofa wal goonee jettee jee kijibee isaan isin kijibee jetteen wallahi kun olii fi isa nama 200 wayii daawwachaa ture. Ijoollee kalee maallaqa nurraa fuudhan jettee as gubbaatii nu takka Dubaay. Ji'a saddee guutuu waliin goone amataa fi ji'a saddee wal goone ni kijiba amata takka irraa hirrisee jette mucaan ammoo maal jeen tokko falfalaan niqaa wal godhatanii duuba hanqa san keessa jennaan niqaa waliin godhanne sumaan natiite. Agartee alatti waggaa fi ji'a saddee guutuu akkanatti maallaqa hunda fidanii hojii jiraatanii yoo niqaadhaan ammoo nuti hojii jiraannee wanni jenne ammuma haadhaa si yaadatan. Ammuma akaakoo hatu irraayis du'aayii godhan ammuma gartee wanni jaan nuti isin kannan waan sanuu faraqaan nu gurgurachuu fedhan. Maal walummaan alatti
kasiif tana numa jee. Amma mucaan sun ni kajibeef taanii miti. Mucaan sun numa jee. Odoo warra ni kaanis ta'ee laa dhaggeeffadhu. Baatiin guyyaa 30 qabdii miti. Guyyaa 30 san keessa guyyaan 7 hawaan isaaniiti. Guyyaa meeqaaf? Sangaa kaalkuleetara ibsaa kiyyaatummaan akkuma eegaltee fiti. Siifin isaa bara dhaggeeffadhu. Ati naa isaan. Siifin isaa bara. Guyyaan 7 hawaan isaaniiti mi? Guyyaa sadii afaa miti. Ajaa'iba onuma isaaf wallahi ati barsiisaa herregaatiin isaa ibsaa keenya. Maaliin siifin ima waan dhalaa baramuudha. Guyyaa 23 kana keessa